Tole hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi waaqayyo isiniif yaa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Amma masqala hin beektu. Masqala waan ta'eef maatiin na bira dhufu samoona waan ta'eef masqala hin beektu. Masqalli maal akka ta'e. Kanaaf boruu dhufu waan ta'eef har'a immoo biddeena tottolchadhee jedha jedheeni asitti xaafii diimaa toshadhee jira iddoo kanatti. Dubartiin biddeena qaangootu jedhanii yaa ugattaasa goddanyaa qofaan otoo naasa'u asumaa baatee asitti isan tolfadha. Asitti immoo adiin toshaa jira akkuma argitanii kun adii asitti toshachaa jira tottolcheera garuu baay'een tolchee jira. Kun asittis tottolchaa jechaan jira waan ta'eef akkuma argaa jirtan egaa asitti takka tottolcheera. Akkuma argitanii dhiifama harka koora. Biddeenati. Naa kun babbaafachaa jira asiyyuu biddeena akka kanatti. Baay'ee tokko cululuqti dhugaa. Mashaallah mashaallah abisheetti godhee maal minaamin waan ta'eef hin cululuqa dhugaa. Baay'ee tokko. Kun akkasitti masoobiidha. Masoobii biddeena tokko malee waan hin qabneef asitti immoo gundoo irratti fudhachaa jira. Akkuma argaa jirtanii isattaan sinfaana haasofnaa hojjannaa isiniin jedha. Qophiin kana fakkaata. Kanatti kenneettoon namaa jira. Reefuun keessa bubbuusee burtukaan akka urgaa'u minaaman. Itti cuunfeeti xiqqoo yoon ture irraan fuudha maaliif hin qoboxxoxa yoo irra taa'e waan ta'eef farsoo baay'ee nadhee maaliif achii dhufa waan ta'eef masqala isiniin jedheera warra dhufu qofaaf hin hojjadhe achii dhufa waan ta'eef hin barbaachisu baay'ee naguudha soo akkasiin isiniin jedha isin anuma faana turame waan ta'u laaltu. Egaa akkuma argitan toshee neeqee meeshaa koommoo asirra naqadhee keessummaa yeroo dhufe akka itti fayyadamuuf mana kooskinoo akkasuma mijeessee jira. Ala kanaanii keessummaa eegaa keessummaa akkamii akka ta'e eegaa beekuu dandeessu tilmaamtanii ayyaana waan ta'eef keessummaan hin dhabamu. Kanaaf kun akkasitti nyaatas qopheessee waxii galgalan hojjadhee dhiifama. Akkatti viidiyoo waraabuu dhabe maabiraati ayyaana irratti nu rakkisan. Biddeena guyyaa waanan tolcheef isaatiin kaameraa waraabadha argadhee halkanatti isaanan dhiise jechuudha. So yeroo waxu isin agarsiisne anyways yeroon amma qaqqabe qacam godhee isiniif waraabee jira kunuyyuu.